Miidiyaa Somaalii tokkotu Hamzaa fi Aashittiin du'anii jiranii. Hamzaa fi Aashittiin du'ee jiranii. Yaani akka addunyaa kanarra deemanii jiran inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun jedhamu gabaasa jechuudha. Miidiyaan sun miidiyaa taphaa isinitti fakkaate miidiyaa guddaadha. Akka miidiyaa Itoophiyaa keessaa gurguddaa kanneen. Akkasuma warroonni sooshaal miidiyaa xixiqqoolleef waan achirraa fayyadaman jechuudha. Maaliif ijoollee teenya osoo jira ajjeesanii amma gaafiidha. Wanni nama ajaa'ibu jechuudha. Dhiyeennuma kana keessa tokko himaan jedhee poostii godhe jechuudha. Ijoollema keenya ijoollema afaan Oromoo beekanii karaa tiktookii isaatiin Ustaaz Ibsaan gara akiraa deemee jira jedhe balaa konkolaataatiin. Subhaanallah. Namni haganuma du'aaf ol kenne jechuu kennaayyuu. Alagaan maaliif gobanna xayyib? Alagaan maaliif ijoolleetiin akka isaan du'an olola sobaatiin poostii godhe yoo jenne faayidaan irraa argatu tokko laayikimaa fi malee wanni inni irraa argatu tokko illee hin jiru jechuudha. Garuu wanni nama ajaa'ibu ijoolleen keenya kan wajjin dhalanne silaa afaan tokko wajjin dubban darbee ammoo warroonni amantaa tokko wal keessa jiru ammoo wanni nama ajaa'ibu irraa ebaluu du'ee jedhanii poostii godhan osoo inni jiru jechuudha. Deebii ustaaza keenya rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu deebisan irratti isaan illee poostii isa arganii jechuudha. Jechamni hadhaa kun jechama guyyaa tokko aniin kun hundee dhugaatii argamaa jedhan karaa sooshaal miidiyaa isaaniitiin. Dhugaa rabbi jechamni isaanii sun hedduu na booresse. Maali sahii namni du'arraa hafu hin jiru. Garuu yaa rabbi umrii nu dheeressi jenneetu kadhataa jirra. Maaliif du'aa wallaan waa ajaa'ibaati. Akkasuma ijoolleen keenya asliin du'ee jira. Yeroo tokko jechuun waan na mudate irraayi waggaa lama akkasumatti fakkaate. Nasriin biyya Makkaa jira. Poostii wayii karaa tiktookii arge jechuudha. Nasriin aanulee balaa konkolaatii akkana lubbuun dhabee jira Makkaan keessa jedhe poostii godhe namichi. Maaliif jecha laayikii takka barbi laayikii 10 laayikii 20 jecha akkas godhe jechuudha. Wallaahi dhuguma natti fakkaate jechuudha. Yoo fiigee poostii isaa jala laalu jechuudha. Karaa feesbuukaatiin barreessee laalu halluu gurraacha irraa kaate Nasriin. Adaa'eessuma jalaa du'eessa. Ani wallaahi rabbii wannatti shaayida. Dhaabbachuu danda'a. Mucaa kana beekeetillee miti. Nuuni waliin nu qabnu Islaamummaa fi Oromummaa qofa jechuudha. Wanni biraa yoo ganda san ta'e malee jechuudha. Bakka dhaabbadhutti socho'e jechuun rifaturraa jechuudha. Waan akkana qalbii waliin cabsummaaf barbaachise. Laayikii takka lama argannuuf jecha nama jiruuf waaniif osoo isaan jiran maaliidhaaf du'aadhaaf hawwinaaf. Ijoollee teenya Hamzaa fi akkasuma Aashitti rabbi umurii isaanii haa dheeressu rabbi inshaallah hamtu isinirraa haa qabu. Rabbi inshaallah waa isin yaaddanii olitti isiniif haa ta'u hin jedha. Garuu ammoo waan kanarraa osoo anummaa atummaa of qusanne waan ajaa'ibaati. Maaliidhaaf hojii namni ani riskii gangoo jiraadha. Atis riskii gangee jiraatta. Dabaree ati jiraattu anaaf hin ta'u. Dabaree an jiraadhu siif hin ta'u. Kama jiraannu kanarratti hagattima jiraannu kanarratti osoo bifa bareedduudhaan bifa jaalalaatiin yaani waan gaarii takka dabarsinee asirraa deemni bareedduudha. Silaafuu namni miidiyaa qabatu amma waan gaariin dabarsa jechuun baay'ee ulfaata. Abbaa rabbii rahmata godhee fi rahmata keessa kaa'ee alatti. Kanaaf ijoollee teenya du'aaf waliin kennina. Osoo jirtu dhugaa irraa dubbachuu dandeette boree baluun duute boree baluun du'ee jettee irraa dubbachuu dandeetta. Takka ammoo ati haadha nama jiru irraa dubbattu kana isa dursitee boreen isarraa dubbachuu jira jechuudha. Hin beekamoonni rabbiidha. Dalagaan rabbiidha namni quba irraa qabu hin jiru. Kanaaf nama osoo jiru du'aadhaaf hin kennin. Sanammoo miidiyaa Somaalichaa jechuudha. Ijoolleen teenya alhamdulillah fayyaa qabanii namichillee karaa tiktookatiin dhiifama gaafatee jira arabiffaadhaani. Alhamdulillah baga rabbi irraa deebise. Garuu laayikii maaf jedhanii uummata keenya qashtii kana silaa aruusaa san wayyuu baatii meeqa ijoolleen quddola arganii baatii muraasa guddaa ta'e baatii 7 laawwadha. Ijoollee akkas jirtu san du'aaf kenne miidiyaan guddaan waan na ajaa'ibu jechuudha. Namni keenya kun aadaa numa uummata Oromoo kana qofatu osoo adda waan baafati fiigaa jenna malee warra sooshaal miidiyaan kanaaf illee jalqabee jechuudha. Aadaa bakkuma hundaa osoo adda waa hin baafatiin kalaas dubbachumaan fiiguun gabaasuma poostii laayikii marraa argachuudhaaf fiiguun kun bakkuma hunda jira inni jedhullee deebiidha.
Kanaafi laayikiidhaaf jedhaniitiin waan fokkataa nama jiruun du'e jechuu, nama balaa hin taane balaadhaan tuqame jechuu tokkoyittu jechuudha. Suuraa poostii gootee jechuudha hiriyyaa isaa duraati. Rabbi rahmata siif haa godhu nagaan boqadhu jettiin poostii gootee jechuudha. Ijoolleen koomentii rabbi rahmata haa godhuu fi rabbiin rahmata haa godhuu fi jennaan isiin maal jettee barreessiti bari hin duune barbee na dhiisee badee. طيب isa dhiisee deeme yookiin na dhiisee deemedhaa fi kanuma hunda akkas ta'uun hin barbaachisu jedhee yaada. Kanaaf hunda keenyaaf rabbiin nu haa laaffisu nagaan tura jabaadha. Miidiyaa isaa osoo arganii irra gumna silaa kan maal goonre humna ittiin qabnu malee ijoollee qaqashtiitiin kana du'aaf laatu isaa kun waa irra gubamu horaa bulaa isiniin jedha ijoollee keenya umrii dheeradha. Rabbi hamtu isinirraa qabu hunduma keessanuufuyyuu yeroo gaarii qabaadha turtii gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama guddaa.